kubbaa miilaa keessatti taphataa goolii hedduu lakkoofsisee fi waancawwan baay'ee milkeesse ni beekna. Taphattoota seenaa addaa hojjetanis ni yaadanna. Garuu namni kubbaa miilaa akka tapha dhuunfaa isaatti kolfaa fi bashannanaan addunyaa guutuu booji'e eenyu? Eeyyee innis Roonaaldiniyoo Goochoodha. Addunyaan kubbaa miilaa jaalala isaaf qabduun walii galti. Namni Riyaal Maadriid keessa taphate osoo hin taane El Clasico irratti ifee mul'ate. Deeggartootaa fi taphattoota Riyaal Maadriid dandeettii isaatiin akka isa dinqisiifatan gochuu danda'e kun eenyu? Leenjisaa fi barsiisaan jalqabaa gooticha kubbaa miilaa bara dhaloota haaraa kana akka obboleessa hangafaatti kunuunsee addunyaadhaaf Liyoonel Meesii gumaache kun eenyu? Viidiyoo kanaan seenaa jireenyaa, mudannoo gaddisiisaa fi kofalchiisaa jireenya isaa hundumaa tooraan isiniif dhiyeessina. Maatii keenya ta'uuf subscribe gochuun dagatina. Jeremiyoo amma Paris Saint-Germain, Barcelona amma AC Milan, Flamingo irraa amma Atletico Meenootti fee mul'ate, Camp Nou irraa amma Santiago Bernabeutti calaqqise, goota El Clasico irratti mo'e kana fuula fiilmii dirreen. Maqaa isaa guutuun Ronaldo de Assis Moreira jedhama. Biyyi isaa ka'umsa Porto Algeeraa Biraazil keessatti bitootessa 21/1980 dhalate. Ronaldinyoon ganda hiyyeeyyii Faafelaa keessatti guddate. Abbaan isaa Jo'oo Moreiraan hojjetaa doonii fi eeggataa bishaan daakaa yoo ta'u, haati isaa Maaguelaan immoo narsii turte. Jireenyi isaanii baay'ee jabaa ture. Haa ta'u malee yeroo inni waggaa 8 ga'u abbaan isaa akka tasaa poolii bishaanii keessatti kufee lubbuun isaa darbe. Muudannoon kun jireenya isaa irratti gadda guddaa uume. Ronaldoo fi obboleessi isaa Roobertoon jireenya fannoo ta'ee jiraachuu jalqaban. Haaluma kana keessaa Ronaldinyoon ogummaa kubbaa miilaa isaa jalqabaa kilaba naannoo isaa Jeremiyoo keessatti argate. Achitti bara 1987 hanga 1998tti guddachaa dhufe. Akaadaamii keessaa ba'uun garee guddichaaf waggaa 3 erga taphateen booda gara Awurooppaa dhufe. Seenaa hojjete. Gara Awurooppaatti immoo kan dhufe bara 2001 keessa yoo ta'u, kilabni Faransaay Paris Saint-Germain yuuroo miliyoona 5 qofaan isa bite. PSG keessatti waggaa 2 erga tureen booda seenaan isaa addunyaa raase. Bara 2003tti kilabni Barcelona dorgomtoota ishee hunda dhiibdee gatii olaanaa yeroo sana yuuroo miliyoona 32 ol kanfaluun gara Camp Noutti isa fudhatte. Barcelona keessatti waggoota 5f addunyaa kubbaa miilaa irratti ifee mul'ate. Sanaan booda bara 2008 gara AC Milan cehee gatiin gurgurtaa isaa yuuroo miliyoona 24 ture. Awurooppaatti erga maqaa guddaa uumeen booda gara biyya isaa Biraazilitti deebi'ee Flamingo, Atletico Meenoo fi Fluminense keessa taphate jireenya tapha kubbaa miilaa isaa xumureera. Haa ta'u malee urjiin kubbaa miilaa kun osoo kubbaa miilaa irraa hin fagaatin milkaa'umsa hedduu akka gareettis ta'e akka dhuunfaa isaatti argateera. Waancaawwan gurguddoo 13 ol mo'achuu danda'eera. Garuu Ronaldinyoon kubbaa miilaa kan dhaabe ga'umsa dhabe osoo hin taane bara dargaggummaa isaa haala intarneetii fayyadamuu isaatiin ture. Erga Barcelona keessaa ba'ee gara AC Milan deemeen booda jireenyi isaa mana dhugaatii, kilabootaa fi dubartoota bebbeekamoo waliin ta'e. Sababii kanaan mucaa isaa jalqabaa bara 2005 dhalate waliin hariiroo fagoo qabu ture. Garuu yeroo urjii turetti waancaawwan kanneen mo'ateera. Balandoorii taphataa cimaa addunyaa bara 2005, FIFA World Player of the Year si'a 2 Barcelona keessatti, UEFA Champions League si'a 1 Barcelona waliin, La Liga Spain si'a 2 bara 2005 fi bara 2006, Serie A Xaaliyaanii AC Milan waliin bara 2011 yoo injifatu, Coppa Libertadores kan garee kilaboota Biraazil Atletico Meenoo waliin bara 2013 milkeessuu taphataa danda'edha. Kana qofaa miti, biyya isaa Biraaziliif taphoota 97 taphateen gooliiwwan 33 lakkoofsiseera. Gumaacha guddaan inni biyya isaatiif godhe bara 2002 waancaa addunyaa FIFA World Cup dorgommii dhiiraa irratti Biraazil akka waancaa 5ffaa kaastu gochuu isaati. Akkasumas Coppa America bara 1999 fi Confederation Cup bara 2005 kaaseera. Bara kubbaa miilaa taphate keessaa urjiilee kubbaa miilaa waliin taphate keessaa isaan kun kubbaa miilaa keessatti warreen gurguddoodha. Ronaldo Nazario yookaan R9, Rivaldo, Kaká, Roberto Carlos, Andrés Iniesta, Xavi fi hunda caalaa immoo Lionel Messi jaalalaan guddiseera. Goolii jalqabaa Messiif asistii kan kennes isuma ture.
Taphattoonni baay'een mudannoo nama ajaa'ibu baay'ee qabu. Garuu kan Roonaaldiniyoo adda. Hunda caalaa jireenya isaa keessatti maaltu nama kofalchiisa? Mudannoon inni mana hidhaa Booragaay keessatti dabarsedha. Bara 2020 keessa Roonaaldiniyoo fi obboleessi isaa paaspoortii sobaa feek paaspoortii qabatanii biyya Paarugaay seenuun qabamanii ji'a 5f mana hidhaa turan. Kun maal nama ajaa'iba jechuu dandeessu. Garuu maaltu ta'ee seetan? Mana hidhaa keessatti dorgobbiin kubbaa miilaa Futlas jedhamu qopheessan. Roonaaldoo fi hidhamtoonni biroo waliin dorgoman. Goolii 5 galchee 6 asiist gochuun mo'ataa ta'e. Badhaasni dorgommii sana maal ture seetan? Yaada nama baay'ee keessa kan jiru meedaaliyaa yookaan badhaasa biraati. Garuu kun gonkumaa adda ture. Innis foon sangaa kiiloo 16 madaalu ture. Taphataan addunyaa beekamaan baalaandoorii kaasee mana hidhaa keessatti foon sangaa injifachuuf kolfaa kubbaa miilaa taphataa ture. Kun mudannoo addunyaa kubbaa miilaa keessatti matuma hin irraanfatamu. Akkuma beekamu kilaboonni waliif faallaa ta'anii taphachuun waanuma jiru. Ta'us taphni El Clasico garuu taphoota addunyaa keenya irra jiran keessaa adda. Sababni isaa kilaboota gurguddoo Ispeen lamaan waggaa dheeraaf wal morkachaa dhufantu jiru waan ta'eef taphni kun waggoota 30 darbaniif tapha kilaboota qofa osoo hin taane iddoo itti taphattoonni gurguddoo wal dorgoman ta'ee ibsameera. Maarree Roonaaldiniyoonis seenaa kana keessa ashaaraa mataa isaa uumee darbeera. Taateen sun akkasii. Hundumaa caalaa taphni Roonaaldiniyoo addunyaa guutuu irratti seenaawwatumaa hin irraanfatamne ijaaree isa kana. Sadaasa 19 bara 2005 taphni kun El Clasico dorgommii dhiigaa kan Baarseloonaa fi Real Madrid gidduu jiru. Istaadiyeemiin Real Madrid Santiago Bernabéu'n guutamee jira. Real Madrid taphattoota dandeettii addaa qaban kanneen akka Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, Roberto Carlos, Sergio Ramos fi taphattoota kanneen biraa qabatee jira. Garuu halkan sana taphni sun gara agarsiisa dhuunfaa Roonaaldiniyoo isa Roonaaldiniyoo shootti jijjiirame. Roonaaldiniyoon sarara gidduu irraa kubbaa kaasee dandeettii kofalchiisaa fi raajii ta'een taphattoota sarara ittisaa Real Madrid kanneen akka Sergio Ramos dhabamsiisaa gara mana gooliitti deemee goolii lammaffaa fi sadaffaa haala ija nama hawwatuun lakkoofsise. Sana booda maaltu ta'e seetan? Seenaa kubbaa miilaa keessatti wanta hin amanamne. Warri diina dhiigaa Baarseloonaa ta'an gocha kana dhiisanii ka'anii harka walitti isaaf dhahan. Diinni kee ka'ee dandeettii keetiif afaan saaqqatee harka isaa walitti siif dha'e jechuun addunyaa kubbaa miilaa keessatti mootii ta'uu kee mirkaneessa. Taphni kun Roonaaldiniyoon addunyaa irratti gooftaa kubbaa miilaa ta'uu isaa mirkaneesseera. Hariiroon Roonaaldiniyoo fi Meesii gidduu jiru jaalala guddaa agarsiisa. Taphni inni Santiago Bernabéu irratti taphates seenaa kubbaa miilaa keessatti taatee hin irraanfatamnedha. Jaalala inni Meesiif qabu keessaa maaltu caalaa isin dinqisiise? Roonaaldiniyoon harka isaa utuu Meesiif diriirsuu baatee jireenyi Meesii maal fakkaata jettanii yaaddu? Yaada keessan toora koomentii irratti nuuf barreessaa. Viidiyoon kun yoo isin bashannansiise laayik gochuun hiriyoota keessaniif sheer gochuu fi seenaawwan dinqisiisoo akkasii dabalataa argachuuf chaanaalii keenya sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa.